Hi, akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota YouTube channel kootii warri taatan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'eetu. Ani baay'ee nagaa fayyaa kooti isin akka marti keessan iyyuu nagaa fayyaadha. Bakka yeroo kana keessanii bakka walumaan geenya isin jedha. Warroota amantaa Ortodoksii taatan bakka guyyaa jaallatamaa fi guyyaa kabajamaa guyyaa bahar xinqatiidhaan bageettiin isin geessin jedha. Ayyaana akkam bareedaadha. Ana bira galata waaqayyo bareeda. Isin bira akkam isin jira. Kottaa irra xinqata deemna. Ani xinqata deemuudhaaf akkatti uffadhe irra nakkami. Uffannaan kiyya akkamii haadha fakkaatee jira. ለጥምቀት ያለው ቀሚስ ይበጣጠስ ጀረሚ የሮ ማማካው ተረ ጥምቀታ ህንብተን ኮኔ ጥምቀታ ለከናን ከበጁዳ ቢስን እንጀዳ ኮታ ወሊና ደምኑ በተስካነ ስን እንጀራ እና ይሮ በተስካነ ደምተን አከተፈዳ ማርት ከሰንዬ አረ ሙደኖ አጃበ ተከሰንት መልጋይ ሙደኖ ብያ ጥምቀታ ነው ሙደት ይችላል እና ሙደኖ ስንትማ ገሩ ሙደኖ ስንትሙ ከያን ዱርሳ በጌትን ሲንጌ የስንጀረጀል ቀባ ጥንቀኛ ከሚ በሬዳዳ እና ከንት ደርሰርተን ሲን ነጠላክ የሞዩ አከተን ፈተሙ ግን አደነከት ፈደነ ከተስኑ ፈተማ ወክን ስሞዩ አከተስ ንፈተማ አከተስ ንፈተማ ቀምሲንዲስ በሬደዳ ቀምሲ መለ አመንታ ደፍና ማፍቶላ የሮተስ ካና ደምተን ፈታከቲ ቀምሲ አከከና ፈቹ ቀብደን ጆሊ ሸመረኒ እና ረሙደኑ አጃይበ ተከሰንት ሙፊን ዴማ ሙደኑ ከያስንት ሙንዱራ ወረን ጥምቀታ ቢዮታ ዳዳ ተሰኒ ኦኪኖ ጅረ ጅራተኒ እዱ ገረገራት ተደበርሳርተን መርት ከሰኒ በጌቲን ሲንጌስን እንጀራ በጎሉ ማለት ኑጌ ካን ቢያላ ጅርተኒስ ካን ቢየ ከሰ ጅርተኒስ ወርደ ለጋንደ በርስተንስ ሃያና ያነ ጋር ሲፋቶ ሲንጀራ መረከሰኒ ፍዩ ሁንደ ከኛ ፍዩ አያና ያነ ጋር ይፋቶ እና ሙደኖ ስንትማ ሙደኖ ከስንት ሙንዱራ ላይክ ጎዳዳ ላይክ ጎዳዳ ወደ ሸንተኔ ሰብስክራይብ ጎዳዳ ዩቲዩብ ካናና ጉዲሳ ስንጀዴ ጅራ ሃራዳ ወንቶ ተባዬ ገሩ ነስረሳ ወንታ አንቀቴው ጅራቴ ይችላ ዩቲዩብ ኩራርቲ ይጆሌ ኦሮሞ ሞዮ ያ ወላ ገርጋር ስንጀዳ ላይክ ወሊ ያጎኑ ሰብስክራይብ ወሊ ፋጎኑ ማለፊ ካን ነሞታ ካኒ ፎዩ ላይክ ጎቻቶ ለሰብስክራይብ ጎቻቶ ላንተ ካን ከኛ ሞ ካን ጆሌ ኦሮሞ ሞዩ ማል ሰብስክራይብ ወሊ ፊንጎኔ ማሊ ፎሊን ጉድስኔ ስንጀሩ ጋገ አኔ ሞዶና ማሪፋኑ ጀዴቹ ጂያቶ ኮከሰት ጂያቶ ጎድንጉትን ሰብስክራይቢን ኪያ አከኩማ ናፍጎቶ ነኒ አመናችሁ ለጋሩ ሞዩ አኖር አማሪፋኔ ሆጀቹ ሲንበርባነ ማሊፊ አኖር ሞዳ ዋንንቴፍ ኦሮሞ ዳይናሳ ኢሳ ፋና ማረሙዩ በዳስን ቤኩ ከናፉዩ ሞዩ እስን ሞዩ ኦሮሞንዩ ባላዳ ኡጋዋቀ የወደ ሰብስክራይብ ወሊፍ ጎዳኒ እጁ የሮጥቆ ከሰተው ጉድሰ ከናፍ ጆሌ ኦሮሞ ሰብስክራይብ ናፍ ጎዳዳ ስንጀዳ እስን መቶ ይጋሆት ሚትረ ከናፍ ሰብስክራይብ ናፍ ጎዳዳ ስንጀዳ አንን ተለከሰኒ እና ወደ ኦሮሞ ታተ ሰብስክራይብ ናፍ ጎዳ ዩቲዩብ ኪያ ናፍ ጉዲሳ ስንጀዳ ፍሊሲ አብዲን ቀባከ ናፍ ጉዲስተኒ ከነራ ከነፈ ሞዩ ሙደኖ ገረ ሙደኖ ተሮን ደርቡ
guyyaa xinqataa jechuudha. Yeroon biyyarra jiru wanta nama muddate isinitti hima. Guyyaa xinqataa yaa akkuma beektan ijoolleen Ortodoksii guyyaa xinqataa kana baay'ee eegne jechuudha. Garuu hagas mara amantii itti cimnee odoo hin ta'in yeroo sanitti jechuudha waa'ee amantii baay'inaan hin beeknu. Maaliif yeroo baay'ee mana amantaa hin deemnu, mana amantaa kan deemnu waggaatti ni beekna yeroo san jechuudha. Hammarree haalli jijjiiramee jira. Yeroo hunda deemtee sibkatti dhaggeeffachuu hin dandeessa, deemtee barumsa barachuu hin dandeessa. Guyyaa sanbataa deemtee waa'ee amantaa barachuu hin dandeessa jechuudha. Duraan garuu wanni kun turre innaa guyyaa xinqataa kana jechuudha. Uffatas akkuma barbaannetti uffannee too deemne jechuudha. Yeroo san ijoolleedhas. Kazaan oduu siddatii hin bahin dura jechuudha. Oduun siddatii hin deemin dura. Kazaan xinqanni dhufee jira. Maatii kiyyarraa maallaqa fudhadhee jira. Uffata kan bitatu ana jechuun isaan maallaqa naaf kennanii ani immoo kan barbaadeen bitadhe jechuudha. Waan dasmeedhe. Kazaan hiriyaatii wajjin olii gallee uffata akkamii akka bitannu oliif gallee uffata surree bitanne jechuudha. Innaa surree bitannee isheen surree bitatte ani surree bitadhee kazaan mataa tokko uffannee jirra. Guyyaa xinqataa uffannee deemne jechuudha. Surree uffannee naxalaa sin uffannee baddaarraan shaamishii uffannee kootii uffannee jirra. Kazaa surree uffannee bataskaana isin deemne. Kazaan yeroo bataskaana geenyu bataskaana gibbiitti galchinee jirra jechuudha. Kazaan goddanyatii wajjin dhaabbanneeti sibkatti dhaggeeffachaa jirra jechuudha. Kazaan maraattuun tokko bakkuma dhufte moojii numatti fiigde. Kazaa yeroo ishiin nutti fiigde ani firiyaan tiyyeedha. Oduma fiignu jalaa jechuudha. Kazaan jalaa baqannee mandara keessa jalaa seennee jalaa dhokanne jechuudha. Ishiin nu faana fiigdi, nu duuba fiigdi, nu dhaqqabuu hin dandeenye. Kazaan nu jalaa miliqnee jalaa dhokanne ishiin garuu oduu nu barbaaddu. Taanitti yaani goddanyaatti baay'ee rifannee jechuudha. Oduu yeroo sanitti oduu ishiin nu qabde gadi nuun dhiistu. Akka gadi nuun dhiisne hin beekna. Nu garuu wallaalummaa keenya yeroo sanitti daa'imummaas waan ta'eef uffannaa akkasitti uffatamee hin deemamu ture mana amantaa. Maaliif qamisii uffatamuu qaba, naxalaan uffatamuu qaba. Mana amantaa yeroo deemu jechuudha mataa keetirree dhokfachuu qabda, shaffanattee deemuu qabda. Innaa nu garuu akkasitti hin deemne jechuudha. Kazaan maraatti sun kanaaf nu ariite wanta nu seera cabsineef jechuudha. Numooyyuu ijoollee waan taaneef yeroo sanitti waa'ee amantaatti sagas mara hin beeknu ture. Hundi keenya iyyuu ni beekna. Erga siddeetirra dhufnee waa'ee amantaayyuu kan sirriitti baranne maaliif sibkatee adda addaa barumsa adda addaa dhaggeeffannaa sitti waa'ee amantaa jechuudha. Innaa yeroo sanitti garuu mana barumsaa malee barumsa amantaa baay'ee hagas maraa hin hordofnu ture. Innaa kun garuu akkasitti itti fufuu hin qabu. Garuu hamma mooyyuu jijjiiramee jira haalli. Amma haaluma salphaadhaan haaluma gaariidhaan akka barbaaddetti waa'ee amantaa keetii barachuu dandeessa. Waa'ee amantaa keetii ijoolleen biyya Arabaa jirtan hundi keessanuu ni beektu. Maaliif sirriitti barattanii jirtu amma jechuudha erga siddeetii dhuftanii. Garuu dursa akkuma barbaannetti uffannaa hundi keenya iyyuu kana ni beekna. Gizee mana barumsaa gizee mana amantaa deemnu surreedhaan deemna. Mataa keenyas tokko fannees ta'u dho'annees ta'u akkasumatti oduumaan uffatiin qullaa goonee deemnaa ture akka barbaannetti jechuudha. Kuulii dibannee, chaapastikii dibannee, tsifir qalamii dibannee maal jenneetu jechuudha. Garuu akkasitti mana amantaa hin deemamu. Nawriidha, cubbuudha. Kanaaf Waaqayyo kan darbeef dhiifama nuuf haa godhu. Isa gara fuulduraatiif immoo akka jabaannee cimnee amantaa keenyarree seeraan kabajnu nu haa godhu Rabbiin isin jedha. Muudannoon kiyya kan hin dagatamne isa kanaadha. Maaliif hin dagatamu yommuu maraatti sun yeroo san nu qabde anaaf hiriyaatii nu hin dhiistu ture jechuudha. Nu sanuu yeroo sanitti humna ishee ofirraa dhorkinirra hin qabnu ture odoo jalaa baannee jechuudha. Odoo jalaa kaannee baannee. Kanaaf yeroo mana amantaa deemtan surree uffattanii hin deeminaadha. Qamisii uffadhaadha. Naxalaarree uffadhaadha akkatti jechuudha.
አበሻ ቀሚሲስ uffata aadaas hootee jechuudha rakkoo hin qabu garuu qamisii uffachuu qabdanii እና ከናፍ ሱሪደን ሂማና አመንታ ሂንዴም ሙሙስን ጀዳ ነፍት ከሰን ያሁን ቤታን ከመጆሌ ኦርቶዶክስ ታተኒ እና ሀር ሀደስን ይፈታደ ጅራ እንዴት ነው ለጥምቀት የገዛ ቀሚስ ያምራል አይደል ያምራል በሬዳ እና ከሰንስን ጀዳ አበሻ እንትን ጥበቢ ይሰደሙሰ የሰሞዩ አስተነ መናፍዱን አቤት ላይ ሰምታዳጥረ ጥምቀተ ከናፍ እሳት ፈተማ ትረስላ ጥበቢ ተፈተማ ትረ ገሩ ጥበቢ ነሞዩ ያው ኒቤክቶ ሳውዲ ረቲ ጥበቢ ንጀሩ አይነ ገረገሩ አጋማይ ሱቅ ሲሩ እንደም ፈቱ ማዳዳ መለ ወፈታ ጥበቢ ይናገረቹ ወፈታ አዳም ናምን ከን ይናገረሰን ጀዳና ስቲ ሱቂያ ካነንዴም ሱቂያ ረብዶታት ባንተ እና ከሰንስን እንጀዳ ካበጀምቶ ተኪያ አያን ያራ ሐላ ካናን ከበጃትን ጅራክኝ ነው እና አያን ጋር ሲኒፋቶ ማርኬ ሲኒፉዩ ጥምቀተ ጋር ሲኒፋቶ ከምበረናን ትኑገ በረዱፍምትን ዋጎ በረዱፍ ሞዩ እና መብየ ከኛ ከሰት ካበጅኑ አታሲስ ዋቀዩን ሲንጀዳ እና አያን ጋር ሲኒፋቶ ነጋፈ ያናፍታዳ መስሙሩ ሲነፈሩ ለታ መስሙሩ ሲነፈራ ኦኬ ለነገሩ ዩቲዩብ እንትን ይነረተዳ ኮፒራይት ይሰራ ኮፒራይት ከነረት እንደነገሩ ጥቅሽ ነው Sifte arras nafan jirta gamidu akoti galagal chitita jabatan makake sikasi guftako sitwan nubase kubata lepeko kalesana sifte arras nafan jirta gamidu akoti galagal chitita jabatan makake sikasi guftako sitwan nubase kubata lepeko Yoof sagantaanko sirratti diriire sinadura boona sitti ilaaleere ergaa si argaadde ulaa kan goote guutuu dabalafte hundaarra namoote kaleessana ceesifte arras nafaana jirta galmeedu akooti garagalchiteerta jamaatan makaake sifaati goftaako sitwaanne nu baase gubaataa lapheeko waa'ee maqaa keetiif ormaan shirigaadhu Sigale jirade goftaa duwaniidho sidade noko anasi tufacha yoo si gulfaadhu kumaan kukugaata kaleessana ceesifte
arras nafana jirta galmee du'a kooti galaa galchiteeta jabaatan maqaake nagaase gooftaako sitwaannen አያነ ጋር ሲነካተው እና ነገ እናፍጥራ በቃ አያነ ጋርሽ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲና ማቲና አፍታ ጆሊ ኦሮሞ ስንንጃለዳ አያነ ጋር ሲነካተው ነገ እናፍጥራ ስንንጀዳ